Barri nagaa barii nagaa, barri nagaa barii nagaa, barri nagaa barii nagaa, barri nagaa barii nagaa, barri nagaa barii nagaa. Duraan dursee bacaqii gannaarraa gara booqaa birraa baataniin isiniin jedha. Haaluma kanaan wal qabatee bacaqii birraarraa gara booqaa bacaqii gannaarraa gara booqaa birraa hoggattoo baanu bara moofaa irra dabarree warqannee bara haaraatti seenna. Bara haaraa kana keessa immoo akkaataa sirna gadaa Oromootitti immoo wanna hedduutu raawwatama. Wanni raawwatamu kun immoo Oromoon aadaa fi safuu adda addaa qaba. Aadaa fi safuu Oromoon qabu keessaa bara haaraa keessatti barri haaraan hoggattoo seene araara barbaada. Oromoon bara haaraa kan araara simatuu barbaada. Jaalalaan simatuu barbaada. Tokkummaan simatuu barbaada. Ummanni Oromoo kun waan ittiin bulmaataa kana, waan ittiin jiruuf jireenyaa kana ardhaamooti kan kaawwate, duraanuu dursee kaawwate ummanni Oromoo araara. Bara haaratti hoggattoo bahu araara kaawwata. Oduu malkatti hin baane araara barbaada Oromoon. Kanaafuu guyyaa fulbaana guyyaa 9 kaasee haga guyyaa 22titti torbee araaraa kan jedhu akka gamtaa abbootii gadaatitti labsannee jirra. Araara jechuun maal jechuu akka jedhu immoo araarri jaalalaaf, tokkummaaf, jiruuf jireenyaaf araarri kan barbaachisu. Bakka waliigalteen hin jiraannetti, bakka araarri hin jirretti jiruuf jireenyi ilma namaa sabaaf sablammii keessa wajjin jiraachuuf, ummanni wajjin oolee galuuf araarri barbaachisaadha. Araara hoggattoo jennu waaqxiif lafti walitti haa araaramu kan jedhu sabaaf sablammiin kamiyyuu kadhannaa godhutu isarra jira. Waaqni lafti walitti haa araaramu kan jennu bacaqii gannaarraa gara booqaa birraa hoggattoo deemu lafti kan lolaadhaan miidhamtetu jira. Kan bubbeen muudhametu jira. Kan cabbiin miidhametu jira ardiin tun. Sani Waaqayyo nu haa araaramu kan jennu dura kadhannaa godhan. Waaqni lafti walitti nu haa araaramu jedhee. Waaqni lafti walitti nu haa araaramu kan jedhu kadhannaa godha. Eega kana kadhannaa godhatee booda immoo sabaa fi sablammiin walitti mufate. Sabaa fi sablammiin keenya akkuma beekamu ummanni Itoophiyaa kun ummata sabaa fi sablammii hammatu waan ta'eef akkaataa sirna gadaatittis Oromoo keessatti sabaa fi sablammiin akka araara buusu aadaa fi safuu walii waan beekuuf ayyaana walii waan kabajuuf baras immoo bara haaraa waan wajjin kabajuuf araara barbaada. Sabaa fi sablammiin hin eeggata. Hin beeka amma sabaa fi sablammiin naannoo Oromoo jiraatu ka Oromoo keessa jiraatu hin eeggata guyyaa araaraa kana. Kanaafuu fulbaana guyyaa 9 kaasee haga 22titti bara 2012 kan torbee araaraa jennee hoggattoo labsan sabaaf sablammiin Oromiyaa keessa jiraatu araara akka buusu. Biyyii fi biyyi Oromiyaa daangarra jiru araara akka buusu. Akkasumas immoo maatii keessa kan jiru araara akka buusu. Akkasumas immoo jaalateetis jibbeetis kan ala bahe biyya alaa kan jiraatu, kan ardii Awurooppaa jiraatu, kan ardii Ameerikaa jiraatu araara kanaaf waamicha keenya dhaga'ee warratee araara kana akka itti galee warratee walii araara godhan. Maatiinis akka walii araara godhu, biyyiis akka walii araara godhu, sabaa fi sablammiinis akka walii araara godhu. Araarri Oromoon araaran kan araara fixateeti kan gara malkaa deemu, araara fixateeti kan gara booqaa birraatirraa bara haaraa gara booqaa birraatitti bahu, bacaqii gannaatirraa gara booqaa birraatitti kan bahu Oromoon araaran ba'a. Oromoon aadaa fi safuu kana qaba. Kanaafuu sabaa fi sablammiin Itoophiyaa keessa jirtan akkasumas sabni Oromoo ka biyya keessa jirtan, ka biyya alaa jirtan jala bultii irreessa ayyaana fulbaana guyyaa 24 fi guyyaa 24 hora Finfinneetitti, guyyaa 25 hora Arsadiititti kabajamuuf garaa keenya qulqulluun
sammuu keenya qulqulluun wanni yaadne akka nuu ta'u wanni dubbanne akka nuu ta'u akka milkoofnuuf araaraan guyyaa irreessaa kan achirratti akka argamne irreeffannuun jedha. Araara hoggattoo jennu wanna hedduu akka of keessatti hammatu isinii ibsee jira. Araarri kun dhala namaa kan ta'e hundaa hin hammata. Dhala namaa kan ta'e hundaa hin hammata. Dhalti namaa jiruuf jireenya isaa keessatti wanna hedduu keessa darbaa wanna hedduu dabarsa. Kanuma wal qabsiifnee paartiin siyaasaa tokko tokkolleen kan mufatee huura jiru, kan mufatee dammaqee biyya alaa jiru, fulbaana guyyaa 9 kaasee haga 22titti araara nuti gamtaan abbootii gadaa dhiyeessine kanatti fayyadamee gara araaratitti hoggattoo dhufee gadaanis paartiin biyya bulchus dhiifama godhaaf. Kanaafuu kanatti fayyadamee warratee paartiin siyaasaatis kan dallanee huura jiru, kan dallanee dhokataa jiru araara kanatti fayyadamee warratee gara abbootii gadaatitti hoggattoo dhufe. Abbootiin gadaa itti gaafatamummaan ufitti fudhattee warrattee dhiifama hin gootiif. Paartiin biyya bulchus dhiifama hin godhaaf ka jedhu dhaamsa kiyya dabarsuun barbaada. Keessumaayuu hora Finfinneetii irratti jaarraa tokkoo fi walakkaadha kan Oromoonni Finfinnee irraa dhiibamee, Oromoonni Finfinnee irraa baqatee, ardii fi araddaa isaatii irraa baqatee, eenyummaa isaa dhabee Finfinnee irraa fagaatee Oromoonni kallattii hedduutti faca'ee iddoon Finfinnee jedhamu tun Addis Ababaa jedhamee yaamame. Har'a immoo gaafii uummata Oromootiin qabsoo ijoollee Abbaa Gadaatiin irreessi bara kana Finfinnee irratti deebi'amee irreeffatamu kun kan gaafii saba Oromoo deebisu. Kan gaafii saba Oromoo deebisu. Gaafiin saba Oromoo kanaan wal qabsiisee ka akka afaaniitilleen afaan Oromoo afaan hojii akka ta'u kunilleen ka itti yaadamaa jiru. Kanaafuu immoo bakkeen irreessa Finfinnee kun eessa hoggattoo jedhamee nama tokko tokko rakkisuu hin danda'a. Nuti qorannoo gooneen bakkeen hora Finfinnee jedhamu kun masqala addababaayii qabatee mana amantaa Isxafaanos qabatee isteedeemii qabatee kuni iddoo Oromoonni tanaan dura irratti irreeffataa ture naannoon kun. Kanaafuu akka carraa ta'ee iddoon bana banaa hin jira. Iddoo bana banaa kanarratti immoo iddoon misoomalleen hin jira. Irreessa faalli mijaa'aa ta'ee ammas immoo kan misoomaa jirutu jira. Akkuma beekamu Oromoon durii bisaan qulqulluu irratti irreeffata. Har'a bisaan qulqulluun sun jira hoggattoo jedhamee hanga mana amantii Isxafaanos dugda duuba ga'u iddoon irreessati. Iddoon kun kanatti iddoon hojjetamee ganda yookaan gongaa hojjetamee irratee bishaan qulqulluu achitti Oromoon amma ka Addababaa jedhamu kun masqala Addababaa kan jedhamu kun iddoo hora Finfinneeti. Hora Finfinneeti Oromoon achitti irreeffataa ture. Kanaafuu yaaddoo wayiitu jiru. Haalduroon xumuramee warratee gaafa irreessaa sanii asittillee qulqullaa'amee miidiyaafillee ibsa kennuun hin danda'amu. Kanuma wal qabsiisee abbaan malkaatillee jaarraa tokkoo fi walakkaa eega asirraa baqate barbaadamee argamee abbaan malkummaan isaa beekamee abbaan malkaa walitti qabaa kan naannoo kana jiraate Galaanii fi Gullallee. Malkaa ardoolee bilaatumaa qabdu malkaa jaan keessatti immoo abbaan malkaa Galaan. Kanaafuu kun beekamee jira. Kanaafuu abbaan malkaa kan beekame kunillee sadarkaan miidiyaa ibsa goona abbaan malkaatis argamee jira. Kanaafuu ummanni keenya sabab sablammiin keenya
kan biyya alaa jirtan kan biyya keessa jirtan kana irreessa hora Finfinnee kana waan seenaa biyyaa ta'eef akkasumas immoo olloonni keenya kan naannoo keenya jiran ka akka Amaaraa, ka akka Tigraay, ka akka Dabuun, ka akka Benishangul Gumuz akkasumaanis immoo olloonni keenya ka Afrikaa ka akka Keeniyaa, ka akka Sumaalee, ka akka Sudaan irreessa kana irratti argamee wajjin irreeffatuuf qophii irra jira. Kanaafuu guyyaan kun immoo guyyaan irreessaa kun irreessi jaalalaaf, irreessi nagaaf, irreessi nageenyaaf, irreessi tokkummaaf ta'uu beekee hunduun miira haala Oromoo calanqisuusin bahee akka nu wajjin kabaju asumaanis waamicha kiyya nu geessa. Namni hedduu hin argama jenneeti ka amma dubbataa turru biyya keessaas ta'ee biyya alaatiis ta'ee hin argama jenneeti kan yaada qabnu nuti abbootiin gadaa karaa abbootii gadaatiin haala bireen xumuramee hojiitti seennee jirra, hojiirra jira akka gamtaa abbootii gadaatiin. Akkasumas immoo ummanni Itoophiyaa kun ummanni Finfinnee kun keessummaa simatuu fi haaraamoti isaanii ummata Finfinnee kan keessummaa yoo simatan nu haaraamoti wanti jennuuf gamtaan Afrikaa as Itoophiyaa keessatti argama. Muuxannoo cimaa qaba ummanni Finfinnee kun keessummaa simatuuf. Akkasumas immoo diinagdeedhaan immoo guyyaa sanitti immoo nama haga miliyoona 8 ka asirratti argama jennee yaannu miliyoonni 8 kun immoo asitti immoo waan adda addaati itti fayyadamuuf waan adda addaa ka akka siree, ka akka shaayii, ka akka bunaa xiqqarraa kaasee haga guddaa ga'u itti fayyadamuuf immoo wanti guyyaa sanitti ummanni Finfinnee kun argatu wanna guddoodha jennee yaanna. Kanaafuu abbootiin qabeenyaa Finfinnee keessa jirtan, hayyoonni Finfinnee keessa jirtan milkaa'ina ayyaana irreessaa keenya kanaaf akka nu cinaa dhaabbatan dhaamsa dabarsuun barbaada. Darbeerraa bara haaraa kan hortanii horattanii bacaqii gannaa baatanii booqaa birraa qaqqabdanii jedha. Kanatti aansuudhaan barri kan nagaa, kan jaalalaa, kan misoomaa, kan guddinaa, kan baratuuf qabxii guddaa, kan hojjetuuf hojii gaarii, kan lallaaluuf qarshii gaarii, kan qotatuuf dilbii gaarii kan galfatu haa ta'uun jedha. Biyyi kun biyya sabaaf sablammii garaagaraa uummata hedduu saba hedduu hammattee jirtu. Keessumaa magaalaan Finfinnee saba bal'aa saba garaagaraa hammatee magaalaa kana keessatti kan jiru saba wal jaalatu, saba walii yaadu, saba waliin nyaatee waliin dhugu, saba rakkoo walii hiiku akka ta'e fi kana boodas immoo kan kana caalu saba wal jaalatu, saba rakkoo wal oolchu, saba wal gargaaru bara dhufu keessa baratti kana keessa bara 2012 bara badhaadhinaa haa ta'u jedha. Barri kun guyyaa 9 hanga fulbaana guyyaa 22tti akka abbootii gamtaa Oromiyaatti akka abbaa gadaatti bara dhiifamaa, torbee dhiifamaa, torbee araaraa kan yakkillee yeroo itti dhiifama gaafatu kan dogoggore yeroo itti dogoggora isaa of ilaalu kan torban lamaaf labsamedha. Kan laga jirullee kan dhokatee jirullee yakka garaagaraatiin illee uummata keessaa bahee kan jiru yeroo inni itti deebi'ee uummata isaa makamee kan misooma hojjetu hojii misoomaa, kan daldaalu hojii daldaalaa, walumaa galatti jireenya hawaasummaa uummata Itoophiyaa kana faana yeroo hojjetu mada'ee labsii abbootiin gadaa Oromiyaa kan labsan yoo ta'u, sanatti aansuudhaan barri kun bara injifannoo guddaa, bara gaafii uummata Oromoo baratti deebi'u, gaafiin qeerroof qarreen baratti deebi'u,
Finfinneedhaan uummanni Oromoo walakkaa isaatiin gadhiisee kan godaane bara itti deebi'u tokko ta'ee bara itti irreensa isaa magaalaa Finfinnee itti irree walitti dhufee ganna nagaa baatanii booqaa birraa kan hortanii horattanii saba maatii keessan faanaa biyya keessan faanaa baga qaqqabdan jedhanii guyyaa 24 hora Finfinnee irratti fulbaana 25 hora 3 irratti guyyaa Oromoon tokko ta'uudha. Guyyaa Oromoon bakka jiru wal barbaaduudha. Guyyaa Oromoo sabni Oromoo biyya keessa biyya alaa itti argamee nagaa wal gaafatudha. Baga jiraattanii baga wal agarree bakka itti jedhudha. Sanaaf abbootiin gadaa baatii tokkoof torbaan lamaaf bakka hora Finfinnee waggaa 150 uummanni Oromoo dhiibamee keessaa ba'e sana qorachuudhaaf gamtaan abbootii gadaa koreen hundaa'ee abbootii gadaa keessa hayyuuwwan biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaan fi biiroo aadaa fi turizimii magaalaa Finfinnee akkasumas bulchiinsa magaalaa Finfinnee wal ta'uudhaan kan qorannoon karaa abbootii gadaa itti deemamee yeroo ammaa kana bakki isaa adda ba'e bakka uummanni Oromoo kaleessa irraa burqaa isaa irraa ka'e. Finfinnee jechuun bakka inni bishaan iddoo sanaa wal burqitu ta'uusaa qorannoodhaan kan bira geenyedha. Bakki kun uumamaan illee kan hodaa fakkaatee laaftoon guddaan keessatti margee kan manni illee irra hin jiraanne bakka jiidhaa bakka magariisa qabu bakka muka uumamaa qabu bakka safuu uummata Oromoo heedi ta'ee yeroo ammaa kana bishaan Oromoon malkaa booruu irratti hin irreenfatamu malkaan achi irra yaa'u waa tokko tokkoon makamee yeroo ammaa boora'ee jira waan ta'eef roobas waan ta'eef biyyoodhaan boora'ee jira waan ta'eef yeroo bishaan taliila ta'utti akka uummata Oromoo miliyoona 7 hanga miliyoona 10tti qaqqabutu bakka sanarratti irreenfannaa dhiyaata jennee waan habdii akkasii qabnuuf bakki isaa yeroo ammaa kana hojjetamee mijaa'ee irreensaaf kan qophaa'e. Kanaaf uummanni Oromoo sabaaf sablammii uummata Oromoo jaalatu Oromoon hammachuu beekaa guddisuu beekaa jaalachuu beekaa dhiifama beekaa wanti Oromoon falaasamni Oromoon hin beekne hin jiru. Falaasamni kun immoo sirna gadaa irraa kan maddeedha. Irreensis immoo sirna madaa irraa kan fottotee dhufedha. Oromoon kan qabu keessaa wanti gurguddaan aadaa inni qabu keessaa sirni gadaa san gafa ta'e irreensi immoo isa lammaffaa ta'eet akka biyyaatti falaasama Oromoon qabu waan ta'eef bakka sanatti guyyaan gaaf sanaa kan wal dhabe araaramee kan wal lole dhiifatama olii godhee amma gaafa guyyaa 22tti hundi isaa dhimma qabu mana isaa irraa kaasee amma dhufee irreensa sanaa yookaan Oromoo mataa isaa irra ga'utti haraaraan walii fixatee guyyaa jaalalaan wal hammannee wal kabajnee safuu eegnee foolleen abbaa gadaa jedha abbaa duulaa jalatti hiriiree abbaa duulaatiin hoogganamee abbaan duulaa immoo abbaa gadaatiin hoogganamee guyyaa jaalala keenya Oromummaa keenya safuu keenya tokkummaa keenya kabaja waliif qabnu biyyaaf qabnu guyyaa itti agarsiifnudha.